بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هرأى وان أجائباتك إلال وان هدون كينيا انتين تلين غافل أجائبا وهي صلاة والقبة إن شاء الله إلى الله هدون كينيا إني صلاة غرو إجتيوان غافل أوكتا صلاة كيس جروكان هبني لاتا إن شاء الله مي وجينا إلالو غافي تقفى صلاة شنن كيسا ركعة ميقاتو جرا إن شاء الله تمور سارة ركعة جتشون مالك تيسني ما ركعة جتشون ربي الله أكبر جراني إرغتي سينن بودا جلبك أباتني إرّاول جراني سجود بواني هنگا أول ديبيان دابين توكوچ سجود أباتيتين مال جرما ركعة جرم دابين صلاة دابتان kan sujuuda illee of keessatti qabatu kan rukuu illee of keessatti qabatu raka'aa jedhamee beekama. Salaata shanan keessa raka'aa meeqatu jira? Yeroo meeqa dhaabannee salaannaa jechuudha? A 20, B 17, C 34, D 10. Inshallah sakandii 10 isiniif kennaa hangasiif yaala. Deebiin isaa baa 17 ta'a jechuudha. Lammaffaa salaata shanan keessa rukuu'a meeqatu jira? Rukuu'a jechuun jilba qabachuudha. Yeroo meeqa jilba qabannaa jechuudha. Salaata shanan keessa yeroo meeqa jilba qaban? Rukuu'a meeqatu salaata shanan keessa jira? A 10, B 20, C 15, D 17. Sagandii 10f yaala. Deebiin isaa maal ta'a? Da 17 ta'a. Sadaffaa salaata shanan keessa sujuuda meeqatu jira? Sujuuda jechuun adeemsa salaata keessa kallachaan yookaan sammuu keenya kanaan lafa tuquuti. Yeroo meeqaa sammuu keenyaan lafa tuqna? A 20, B 25, C 40, D 34. Sakandii 10 isiniif kennaa inshallah hangasiif yaala. Yeroo meeqaa? D 34 ta'a. Afuraffaa salaata shanan keessa salaamtaa meeqatu jira? Salaamtaa yookaan yeroo meeqa assalaamu alaykum wa rahmatullah jennaa jedha? A 5, B 15, C 8, D 10. Hanga sakandii 10tiif yaala. Deebiin isaa maal ta'a? D 10 ta'a jechuudha. Gaafii shanaffaa fi gaafii xumuraa gaafii ajaa'ibaa. Salaata shanan keessa takbiiraa yookaan Allahu Akbarii meeqatu jira? Jecha Allahu Akbar jedhu kana salaata shanan keessatti yeroo meeqa jennaa jedha. Gaafii ajaa'ibaati. Sirritti herreega guddaa barbaachisaa jechuudha. A 92, B 102, C 94, D 85. Meeqa ta'a laata? Sirritti herreegaa deebii isaa walitti deebina. Deebiin isaa maal ta'a? C 94 ta'a. Akkamitti yoo jettan salaata shanan keessa takbiiraa yeroo meeqa Allahu Akbar jennaa? Yeroo 94. Akkamitti? Salaata subhii keessa 11tu jira. Herreegdanii ilaaluu dandeettanii. Salaata subhii keessa 11 yookaan salaata fajrii ka ganamaa qobboroo kana keessa 11 jira. Salaata zuhrii, salaata asriitii fi salaata ishaa'ii keessa 22tu jira. Waliigala 66 jechuudha. Salaata
Magriibaa keessa ammoo 17tu jira. Yoo walitti edaanu 94 ta'a jechuudha. Inshaallah xiinxallaatiin sirriitti ilaalaa. Takka takka yoo hojjettan inshaallah isinitti mul'ata. 94tu jira jechuudha. Kanaaf salaanni wantoota kanniin irraa kan walitti qabameedha jechuudha. Rukuu'a 17tu jira. Raka'aa 17tu jira. Sujuuda ammoo 34tu jira. Takbiiraa yookaan Allahu Akbarii ammoo 94tu jira. Salaamata yookaan ammoo assalaamu alaikum ka jennu san yeroo 10 jenna jechuudha. Gaafileen salaataa wal qabatan gaafileen xiinxalluu nu barbaachisu wantoota kanniin fakkaatu gaafilee biraallee haala bareedaa kanaan irratti hirmaatuudhaaf beekumsa amantii islaamaa baratuudhaaf subscribe godhaatiin nu hordofaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.